Hooggantoonni waraanaa Iraan sadi haleellaa Israa'eliin ajjeefaman jedhamuun lubbuun isaanii jiraachuun guyyaa har'aa kana ifatti bahanii dubbataniiru. Ameerikaan haleellaa wiirtuu niikuleeraa Iraan irratti geggeessiteen akka ishee hin milkoofne gama Ameerikaatiin dhaga'amaatii kan jiru. Deebii kanaaf ammoo Doonaald Tiraamp gantummaa jechuun dubbataniiru kabajamtoota jaallatamtoota barii miidiyaa. Oduu kanaa fi kanneen biroo qindeessinee isiniif dhiyeessineetiin jirra hanga xumuraatti waliin akka turtanis naffeerra. Hooggantoonni waraanaa Iraan sadi haleellaa Israa'eliin ajjeefaman jedhamuudhaan kanaan dura dubbatamaa turan yeroo ammaa kana lubbuun jiraachuun isaanii beekame. Hooggantoonni waraanaa Iraan sadi haleellaa Israa'eliin ajjeefaman jedhaman ayyaana injifannoo Iraan ummata waliin osoo kabajanii mul'achuu isaanii Anaadoluu fi miidiyaaleen biraa gabaasaniiru. Haleellaa Iraan irratti raawwatteen jeneraalota Iraan ajjeesuu ishee kan dubbatte yoo ta'u, hooggantoonni waraanaa Iraan sadan guyyaa kaleessaa yeroo Iraan ayyaana injifannoo ishee kabajuu ummata waliin kabajuu isaanii miidiyaaleen garaagaraa viidiyoo waliin mul'isaniiti kan isaan jiran. Isaan keessaa tokko ajajaan raayyaa Quds Korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa Birgaadeer Jeneraal Ismaa'eel Qa'anii gammachuudhaan ayyaana kana kabajuu isaanii miidiyaaleen biyya Iraan gabaasaniiru. Viidiyoon tajaajilli oduu Iraan Teesnim gabaaseen namoota saganticha irratti walitti qabaman keessaa Qa'aniin akka argaman kan mul'isee fi ejensichi X irratti Koomaandar Qa'aniin guyyaa injifannoo har'a Teesman keessatti kabajan irratti argameera jechuun guutumatti ifa godheera. TV'n Pireesii mootummaan mallaqaan gargaaramus viidiyoo kana maxxansuun akkas jedheera. Birgaadeer Jeneraal Ismaa'eel Qa'anii ajajaa raayyaa Quds Korporeeshinii eegdota warraaqsaa Islaamaa Teheraan keessatti yeroo ayyaana injifannoo sirna Ziyoonistii yookaan Israa'el irratti argametti namoota ayyaanicha irratti argaman gammachuu guddaadhaan kabajan mul'ataniiru. Gaazexaan New York Times kan biyya Ameerikaa jalqaba ji'a kanaa irratti akka gabaasetti Qa'aniin hooggantoota waraanaa kanneen Iraan ol aanoo haleellaa Israa'eliin ajjeefaman keessaa tokko tahuu isaanii ibsuun isaa garuu ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni oduu Tasnim akka gabaasetti yeroo sanatti ministeerri ittisaa fi ajajaa humna qilleensaa kan turan Birgaadeer Jeneraal Aziz Naasir Zaaned haleellaa kanaan waxabajjii 13 ministeera ittisaa irratti raawwatameen ajjeefamuu isaanii kan gabaafame yoo ta'u, garuu ammallee lubbuun jiraachuun isaanii ibsameera. Akkasumas gorsaan ol aanaan Ayatollah Ali Khamenei fi namni Ayatollahtti dhihoo kan ta'an hoogganaan nageenyaa kan ta'an Admiraal Ali Shamkaanilleen akka lubbuudhaan jiranii fi namoota haleellaa qilleensaa Israa'el waxabajjii 13 raawwatamaniin ajjeefamuu isaanii gabaafaman keessaa tokko ta'ullee yeroo ammaa kana lubbuun jiraachuun mul'ataniiti kan jiran. Guyyaa kaleessaa gara galgalaa irratti sirna kabaja ayyaana kana irratti kan argamanii fi viidiyoowwan garaagaraa waraabanii addunyatti qooduudhaan ijoo dubbii ta'aniiru. Jeneraalonni kunniin akka gabaasa gaafsan baheetti saayintistoota 6 dabalatee namoota 9 guutumaan guututti Ayatollah Ali Khameneitti dhihoo jiranii fi akkasumas ajajoota warraaqsaa Islaamaa kan Iraan keessa jiranii fi kanneen baha giddugaleessaa keessatti gargaarsa garaagaraa kennan kanneen akka Hizbollah, Hamaasii fi Huutii gargaaran jechuudhaan hooggantoota kana hunda bakka takkatti ajjeesaniiru jechuun gama Israa'eliin oduun kun bahee ture. Haa ta'u malee guyyoota 12 booda dubbiin kun gara sobaatti jijjiirameera. Oduun biraa ammoo US kuufama niikuleeraa Iraan hin rukunne jechuun miseensi koongirensii Kaalifoorniyaa dubbate. Miseensi koongirensii Kaalifoorniyaa kun garee warra Doonaald Tiraamp keessa kan jiru yoo ta'u, hanga ammaatti sagantaan niikuleeraa Iraan tasumallee hin barbadoofne jechuun gabaaseera. Miseensi koongirensii Ameerikaa kun akka jedhetti bulchiinsi Doonaald Tiraamp sagantaa niikuleeraa Iraan irratti xiyyeeffannoo gochuudhaan injifannoo inni labsaa ture jechoota ifa hin taane kan fayyadamedha jechuunis qeeqeetii kan inni jiru. Itti dabaluunis wanti White House keessa gadi bahaa jiruu fi argamaa jiru tokkollee Ameerikaan kan gocha kana hin gooneef gabbisa yuuraaniyeemii Iraaniif tasumallee miidhaa kan hin qabnedha jechuun dubbateera. Dandeettii yuuraaniyeemii gabbisuu Iraan deebisuun ni danda'ama kan jedhanii fi kuusaa niikuleeraa ishee hangamtu barbaachisaadha yookaan ammoo akkamiin gara fuulduraatti itti fufuu danda'ama jedhamuunis gaafatanii kunis daqiiqawwan keessatti kan deebi'uudha jechuun dubbateera. Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin haleellaan niikuleeraa Iraan hin balleessine jedhanii warri haasahaa jiran kun dubbii sobaati jechuun katabeera. Madaalliin intelligensii milkaa'inni isaanii shakkisiisaa jedhullee Doonaald Tiraamp haleellaan Ameerikaan geggeessite buufataawwan niikuleeraa Iraan keessatti guutumaan guututti barbadeessineerra jechuun irra deddeebiidhaan kan gabaasudha.
baha giddu galeessaa keessatti ergama addaa Doonaald Tiraamp kan ta'e Steve Witkoff odeeffannoo miliqee bahe kana guutumaan guutuutti gocha gantummaa jechuun himateeti kan inni jiru. Iraan gama isheetiin guyyaa har'aa kana namoota Iraan Israa'eliif basaasaa turan jettee 3 fanniftee ajjeesuun ishee dhagahameeti kan jiru. Gidduma kana keessatti ejensiin oduu qaama haqaa Iraan irraa akka mul'isetti Iraan namoota Israa'eliif basaasan jedhamanii shakkaman kanneen himataman 3 fanniftee ajjeefteeti kan jirtu. Akkasumas Iraan walitti bu'iinsa guyyoota 12 Israa'elii waliin keessa turte keessatti namoota hidhata qaban jedhamanii shakkamanii himataman 700 ol to'annoo jala oolchitee yeroo ammaa kana qorannoo itti geggeessaa akka jirtus ifatti dubbatteerti. Dubbiin kun guutuu addunyaatti hanga ammaatti mormii fi shakkii kan kaase yoo ta'u, hoogganaan dhaabbata to'annoo Nikularaa UN ammoo qorattoonni hundi isaanii gara Iraanitti deebi'uudhaan dhimma Nikularaa kana qorachuu qabu jechuun waamicha dhiyeessan. Hoogganaan dhaabbata anniisaa awutoomikii idil addunyaa biyyoota gamtoomanii Raafaa'el Giroosiin qorattoonni gara Iraanitti deebi'anii biyyattii keessatti nagahaan waliin hojjechuu fi qorannoo isaanii itti fufsiisuu qaban jechuun waamicha dhiyeesseera. Haa ta'u malee paarlaamaan Iraan dameen dhaabbata biyyoota gamtoomanii Nikularaa qoratu wajjin hojjechuu dhaabuuf sagalee kennuun isaanii beekamaadha. Giroosiin isaaniif dhimmi inni guddaan deebi'uu akka ta'e kaasuun sun garuu salphaa akka hin taanes jala sarareera. Sagantaan Nikularaa Iraan haleellaa dhaabbilee Nikularaa ishee irratti xiyyeeffatu ji'oota muraasa qofa duubatti isaan deebisuu kan shakkuufi kana ilaalcha keessa galchuun gabaasa dhihaate ilaalchisee wayita gaafatamanitti ani tooftaan sa'aatii jijjiiramuu kan hin dandeenyeefi Iraan garuu gara fuulduraattillee wanti Nikulara oomishuu irraa isee daangessu tokkollee hin jiru jechuun ifa baheera. Doonaald Tiraamp ammoo dubbii kana irratti yeroo gaafatamanitti Iraan osoo sirni Nikularaa ishee kan haleellamuu baatuuti waa'ee nagahaa tasumayyuu hin fudhattu. Waa'ee nagahaa yeroo ammaa kana dubbachuun ishee ammoo waan Nikularri isii jalaa dhahameef jechuun dubbateera.